Fulbaana 30 bara 2003 akkam jirtan daawwattoota keenya oolmaa guyyaarraan isin dhageessisaa. Jalqaba irratti hangafoota isaanii. Paarkiin Inxooxxoo waggaa tokkoof hojjetamaa ture guyyaa irraa eebbifameera. Irreechi malkaa teetee magaalaa Buraayyuutti kabajameera. Abbaan aartist Daadhii Galaan obbo Galaan Wadaajoo guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa boqotaniiru. Bal'inni oduuwwan kanaa olii kanaa akka taanu kanatti dhiyaata. Isin immoo chaanelii kana like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Irreechi malkaa teetee magaalaa Buraayyuutti guyyaa irraa kana kabajameera. Irreechi malkaa teetee har'a magaalaa Buraayyuutti kabajamee ooleera. Akkuma beekamu irreechi malkaa teetee fi irreechi hoolotatti geggeeffamu onkololeessa tokko akka geggeeffamu abbootii gadaan beellamni qabamullee haa ta'u malee fedhii mootummaa fi yaada mootummaa qofaan guyyaa irraatti akka jijjiiramu taasifame har'a fulbaana 30 kabajameera. Akkuma kana dura taasifamaa ture akkuma hora Finfinnee fi hora Arsadii irratti aangoonni mootummaaf kaadiroonni mootummaa warroonni baajii mootummaan kenneef duwwaa hirmaatan irreecha teetee irratti illee akkasuma ta'ee namoonni mootummaa fedhe duwwaan kabajee ooleera. Paarkiin Inxooxxoo waggaa tokkoof hojjetamaa ture guyyaa irraa kana eebbifameera. Eebba kanarrattis muummichi ministeeraa duraanii Dr. Abiy Ahmed argamanii haasaa taasisaniiru. Haasaa taasisaniin duuti namaa sin ajaa'ibuu hin qabu jedhan maal jechuu isaaniiti. Duuti Haacaaluu nu ajaa'ibuu hin qabu jechaadha. Deebisaa isiniif hin dhiisa. Keessummoota eebba kanarratti argaman keessaa paartii badhaadhinaa argamanis tiisheertii Abiy must lead jettu hojjisiifatanii argaman. Oduu gaddaam abbaan aartist Daadhii Galaan obbo Galaan Wadaajoo guyyaa kaleessaa jechuun jimaata fulbaana 29 bara 2013 du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Akkuma beekamu ilmi isaanii aartistii jabaa qabsaa'aa Oromoo aartist Daadhii Galaan bara darbii nafxanyootaan magaalaa Bishooftuu keessatti wareegamuusaa ni yaadatama. Amma immoo turtii waggaa tokko booda abbaan isaanii kun deemsa ilma isaanii kanaan hordofuun du'aan addunyaa kanarraa darbaniiru. Boolla keessan daadhinaa guutu. Odeeffannoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa aga sanatti nagaan nuu turaa waan nu dhaggeeffataniif waan nu hordoftaniif galatooma ulfaadha.